Ayah Baldi. Ayah akam. Akam mati. Agaknya. Naga alhamdulillah. Jirra. Ayah. Man isa kan jirta? Rakini man? Rakinnya apa ya? Kita nama mana boleh kalau ram. Atau nabi lam kam mama. Ayo no lalu di sana fakata. Ayah. Apa matana ya cuci di mata kan. Dan de boleh kalau dan de ne yu. Oh. Korsu boleh embet wadi. Apa armalle ga ke sagale ninjir. Asile ru wonni nyata ninjir. Ajile na ru ko bayet tuna mo hori ninjir yet. Hori baase kenna. Ninjir baase kenna. Dhaggeeffadhu carra toksii kenna. Eshi. Narra fudhadha malee sun buldeemillee waan attaatiin beektaa? Tabira irraa fuudh sadees. Jara rag. Akka hina wali naaftee isa malee. Fumaan dadhabdee callifti. Kamal. Akam? Dasu. Das akam. Saya ada sudah mulai. Kamat. Dasu. Yaaddo mana keessa malee yaaddo mana keessa. Yaaddo mana keessa nabbaatu karaa nadhee nam dubbi. Maal rakkoon? Anuu lama qabaani. Lamaanuu akkan. Ati nama bulchaa kan tokkooti miti. Lam qabaachuu cimbi ta bulchaa kan tokko ta'u wajjin. Ilaa akkas. Amoon taane ka. Maanti rakkoo jira? Maal rakkoo? Jara lamaantu wal dhaga'ee akkana na godhu jira. Naa wajjin. Tu rakkoo qabdu beekta jarri lamaan wal dhaga'uun siif ta'e beekte. Isiin sila naaf keeri wal dhageetti akkasiitiiniti. Wal dhageettee baagala na dhoogu jirti. Ay rakkoon qabdu dansaa warri lamaan wal dhaga'uun dansaadha. Horillee warri wal dhabbee taate warra wal barbaadu feeta beekta. Dhugaa. Amni si qofa jira beekte atama kan godhi gabaabdu. Warri lamaan kan yoo wal dhaga'an dansaadha. Yoo warri maan rakkoo warri wal dhaga'ee maan si godhuu jiram mee keessa naa galchi xiqqoo. Warri wal dhaga'ee yoo ani waan nyaadhu gaafa dhunaan kennanii yoo ammana gali fuula qajeelanatti mul'isanii yookiin tuun hin dhibamtii. Atiin qaree eebba qabdayyuu ati nama eebba qabu kun rakkoon qabdu warri lamaan wal dhaga'uu siif dansa. Atam yoo garaa kan keetii rakkoon qabdu ati mankaanii baate afaan ummiyeeffacha mankaanii warri lamaantu wal dhabee asitti gololchan. Yoo mankaan dhadhamaan ufuma akka nam foon nyaatee mankaan ufee akka nam uufemaan akkasuma bareedde dubbiin kaayyoo dhuftee akkana walii gallee ta'e asumatti taalee dhuftee wasii kenni dubbiin gabaabattee jiru. Jara lamaantu wal dhagaa. Jara lamaan wal dhaban jira lamaan. Intalatti gaa fuudhii jedhan. Sun si balleessaa. Sadaffaallee yoo isin arfaffaatti fuudhii jedhan. Sun si balleessuu jira sun karaa si balleessuu jira. Ati nama jarkan lamaan wal dhabsiisuu fi mankaan dhudhatumaan akka nama foon nyaatu kan tuttuqsa afaan keeyyachaa yookaan akka nama quufu qabu garaa kan ijoolleen tii nyaatee fa'a tokko gartee rakkoon qabu hoteelii nyaadhee dhufaa mansi rakkoon qabee dhinate argitee yoo kan jetteeni dubbiin gabaabatti warri asii wal dhabdee bora kaallee qofaatti godhatti kaallee qofaatti godhatti jidduu gabbattee kan geessu argitee kanaaf akkas godhu allee ariifachuu jira. Yaada nama himachuuni nam fayyada dhugaa karaa akkas godhu amma allee ariifachuu jira. Amma deeffataa itti dhaqatamaa gaabeet. Deeffata dhaqam. Galatoo. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu poyi wayatte? Wayya amma. Ayah. Wayya. Alhamdulillah. Maal reejin manni maal jedhisa kana ijoolleen hin jirtu? Hin jirtu intalti meeshaa dhiqu jirta alaadaa keessa. Ijoolleen hin jirtu intalmaa meeshaa dhiqu jira alaadaa keessa. Eessa bisaa wayii tu nu midhaan wayii nyaanne? Midhaan nyaanne eessaa nyaatte midhaan? Ammoo kan deeme midhaan wayii nyaanne? Eessa deemtee nyaatte? Manuma kiyya kaa mana namaa naannee nyaanna. Manuma kiyyaa nyaadee dhufe akkam wayyatteeti? Midhaan baraasuu ni jira midhaan si kanneef. Ijoollee nyaattee midhaan? Nyaata namuu quufan ati maa dhuftee nyaatiin asi nyaata? Ankalee na dhukkuba jettee midhaan hin jiru yoo duuba. Duba isii bira dheeyxee nyaattee fi guurtee dhufte? Sillee rakkisuu hin barbaanne. Ilmaanuma tanaa yoo. Isiinis na dhukkuba hin jenne wayyootee nyaata sii gootee duru. Kalee isillee dhukkubaa duruu nyaata sii goote. Ijoollee nyaattee amma. Nyaanni ni jira qoyatu siif hin fida. Sanyaata godhuu beekti ni beela. Anduraanuu ni beeka nyaata godhuu beektu boosii ati. Intali fira nyaata fidiif mee? Bisaa wayii onaa kennitan malee nyaata quufa qaba bee. Koon nyaata fidiif mee? Isiin maal si kanite nyaata?
biddeenuma biitii misi midhaaniin inni buddeenni tuutu alla usmee ruuza ajaa'ibaatiin mana kana jiraate ruusa gootee ta'a ijoolleen inni osuma nyaatte qalma jettee nyaatatti kanatti maaliif wal taane nuti maaliif dhiibatta hoomee ifra fidimee nyaata sannaqiiti nyaata haa fidimee jaarsi kiyya nyaata biddeen hangaraa guddistee rajootti baastee biddeen osoo itti kannitu kottu nyaadhume bishaanis fidiif meenaaf narraa qallatee weeti nyaadhu nyaattee waata isii duraa nyaadhume ati an ammaan nyaaddeeti uufa qaballee xuuxxoo kanatti sii godhu isatti hin godhin xuuxxoo kana nyaadhu biddeena san sirraa gadaa godhu xuuxxooni biddeenni sanuu garaa si dhukkubsa buddeenummaa sunuu hin jiru duuba haala kee ajaa'iba qabdi ba maaliin wal taane Waan biroo? hee waan biraa lakkii ni gaadhe kanumaa waa ijoollee waa nyaattee Nyaatte. Nyaannu nyaatee ta'e Nyaaddu. hin nyaatin deem karaa laada deem karaa meeshaa deem intala namaaf akkana goota usaati usii nyaaddati yaadu waatillee Dukkaana ishii boobta dee dhufa waan meeshaatti dhiqu. ayyaa deem nyaaddati Oduu sirraa jiraadha. Scooby-Doo daawwan. Scooby-Doo lakkisee oduu sirraa jira jaarsi akka sagalee akkanitti gurra jirtu wutti ati na dhagee beeku jechuun akka mari'atan sun gurri beekna dhagoo jira gurri akka laalisin jala jirti beek. Jaarsa kamitti? Jaarsi akka akka sagaleetti gurra jirti. Jaarsa. Masaanuun tateree maataan bira gad dhufe sagaleen dhaabinu beelaan ijjeefnee neesine. Jaarsa kana qabu moo kaabba kiyya? Kasi qabree keessi lama walitti qabu. Masaanuun tattee akka sagaleetti gurra jirti. Ati filaan sagalee nyaata ture. Si jibbisiiftee of jaallattiisuu jirta ammaan Mee ifra kakat. Maaliif kakad? Maaliif maqaa rabbi kakad? Deem laala ammaan tan. Namni ari'atu Beeknati? Maal kan itaaf? Maal kan itaaf? Laala mucheelee akka dhaabdetti gurra jirti. Harreefu sakaraada annu cheele tagaggoorani. Haadha kanaanu dharee dhi'i. Aboo aadaan hindee waan ilaalaa. Jeela seena yoo chaanu. Jeella see. Incacaa cabsa. Injedhaa cabsi? Waan garjaarsa fata. Ofii beela qabdaa yoo. Ndee moolumaan jaarmaa tokko si lakkisa loo jechuudha. Isii dhaltaate. Sille armaas gochanii kanaa hin beeku. Koositima. Si lakkisan. Odaadhaan si lakkisan koo sagalumsa waliin nyaata. Taa'ee waliin nyaamanii yoo ta'an si lakkisan. Odachi. nyaadhu nyaadhu Maanaanet. maaliin maal Maanaanet. Ati namichi kana maalitti dhaabu? dalagaateeti maa nyaatis taanati amma Maasiine. mana keessa maa nyaatis taana Beela na jeeftee. beela maali Namichi feeta. si Maasiine balleessi namichi kana. Wata. ati maatti kannita nyaata Maanaanet. Siine Namichi kana kana maasiine. Sagalee itti kenni siine. maatti kannita dura Odaat waan feetitti kennite isaan nadheen fuuseeta. Maal Laazima fuul. maal- Beela na jeefte. Maala kana. Achi sagalee na Achi dha. Achi sagalee si eensi. achi sagalee na dhoggate jaartii bira dhufee nyaachuu danda'an Akkasi jaartiin as qabdi tan. Jaartii haa oduu 411 guuraa deemi. Jaartiin gorofa kan dhandhee isiin beelli jiru. ati dubbii isiinis si fidaan Maaf akka ta'e ati maaf akka naala. Afaan qaban afaan qaban. tana nyaanni tabaatu wayii qomsaalaa ludduun isii akkana geessi Nyaata keenya lafa kaa'e. Beela na jeefte. Torbaan amma nyaati sadi. Beelan. torbaan sadii sagalee daqiiqaa takkaa nyaata obsuu hin dandeessu qarbata Laal. Dibitti gaddara. itti kabiraalee sii daanaa intalli tuni Ifraa. midhaan ijaarratee hin beektu duraanuu midhaanumaaf si fuute waan biraatiif si fuute Akkas. midhaanumaaf waa daraa yoo jiraate bisaan illee kennaaf hime udhee ajjeesa midhaan kun intaan Sagalee dibitti gaddara. intaan ifraa tura kanaa hobbaaftu bisaan kenni deebisee eenyusiiti Hojii dastaa hojjattee akka achi akkas deemtee achi akkas oduu gaggoortu kottee. isii sitti hime Iyyoo isiin natti. Isii si hime. Nan biraan natti himuu. Thank you. sitti Itti kannin. Jitti.
Shut.